Haay, akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti nagaa galata rabbii maatiiwwan siifan yuutuubii jirtu jirra nagaa kootiin isiniin jedha. Egaa har'aa waniin qabadhee ta'uu dhufee kan akkuma tampileen irratti argitan samuuna kana waan hirriiban dhowwee samuuna torban tokko guutuu jechuudha. Mucayyoo Saawudii irraa Yemaniin dhuftee deebiteetu waraqata hojjechuudhaaf kaate. Hirriiba dhowwee TikTok irra torban tokko bullee jechuudha. Innaa faamiliiwwan chaayinaala haaraadha. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaadha. Ani nyaata kiyya isinitti argisiisuuf miti kan dhufe dhugaa rabbiitiif bakka hirriiba na dhowweeti wanti kun jechuudha. Akkan dubbadhu na godhe jechuudha. Wanni ani dubbachuu dhufe keessattuu jechuudha ijoolleen ammaa nurri warri as jirru takkitti arginee jirra waa'ee asii jechuudha waa'ee hojii biyya ormaa kana jireenya biyya ormaa kana itti barannee jirra. Ijoolleen lafaa dhufaa jirtu kanneen obboleewwan keessan firallee ta'uu danda'u ijoolleen isin bira dhufnaa yookaan nu fuudhaa isiniin jedhaniitu isin rakkisan keessattuu warri as jirtan qamamochee jechuudha. Warreen akka koota soqooqaadhaan jirtan yoggaa isin biyya bilbiltan warreen akka soqooqaadhaan isin maatiitti haasoftan yookaan obboleewwan keessanis ta'uu danda'a ijoollee firaatis ta'uu danda'a nu fuudhuu hin hojjannaa akka keetitti jedhu. Garuu immoo wanti as jiruu fi akka nu akkatti jiraannuu fi akka nuti jirru nutu beeka jechuudha warri arginu. Garuu isaan immoo ofiisiitii odoo hojjettuu namaan jedhu hin beekan hin argan hin dhagaan waan asii jechuudha. Bakka hojii bichaa ganzaba bichaa isaan kan ilaalanidha. Waa'ee as jiru rakkina as jiru hin beekan. Innaa maalan jechuu barbaade ani waan na qunnamee fanii kana ni kaasu jechuudha. Obboleewwanis nan qabaanii warra naa gadi jechuudha. Maalfin sila na rakkisaa jiranii fi intalli amma dhufteetu asiin Saawudii irranii deebiteetu qaama hojjetachuudhaaf Yemen irraan gaalaatu jirtu kuni fakkeenyaaf irra caalan ani lakkoofsa hin qabne du'aati isaanii yoo maatillee dhokatanii jechuudha. Yoo nuyi itti dinne yookaan maatiin hin deemtu lakki yoo jedhanii ganzaballee yoo dhowwatanii maal godhu seetan higga waxxii kana bakka fakkeenyaaf amma safara keessaa namni tokko ba'e jechuun wal qabataniit wal laalaniit jechuudha baanii tookaan bakka gaanii bakka ganzaba isaan barbaachisutti ganzaba jedhu lubbuu isaaniittis faradanii jechuudha. Wanna isaarra gaanuu hin beekan jechuudha. Kun akkuma argitan intala Saawudiitti hoggaama kana hojjettee daa'ima qabdu abbaa warraa qabdu jechuun waan karaa irratti namaaf gaaxamuu hin beekanii. Rabbi nagaan ishee haa galchu maatii isheetti ilmoo isheetti baay'ee nama dhukkubsa kan mucayyoo tanaatis jechuudha. Dhugaa rabbiitti hirriiba na dhowwee TikTok irratti waa'ee ishee kan haasamu torban kana dhugaa rabbiitti TikTok keessa walla ganama hirriibaa ka'uun du'a natti ta'e jechuudha. Bakka duutee fi du'aa isheetti illee hin mul'isne jiraattee fi hin jirtillee jedhaniitu ganzabni irraa kennamee fi akka hibaatu hin taasisne rabbi kun haa beeku kan wannumaa isaan rakkatanii. Wanti ishee qabaniitu akkatti ishee saqayyanu wanni carraa ishee kana ga'eef hin beeku. Innaa fakkeenyaa fi kan akka isheetti dhufaniitu immoo biyyaa baanii daa'ima xixiqqoo suuraan TikTok irratti naalaa badii namni eebeluu naalaa badii kan jedhu warri soddaa kun kan isaanii immoo suuruma daariin qabu jechuudha. TikTok irratti ol baasanii na jalaa baddee buleettiin intala kiyyaa ani jechuma kiyyaa dhiirrirree jechuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadetanii warroonni ammaa kun namaa hin dhaga'anii ijoolleen ammaa lafaa dhufan kun namaa hin dhaga'anii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gorsa maatis hin dhaga'anii hangafa isaaniitti illee hin dhaga'anii akka barbaadan akka feetan yoo rakkatan bichaa bakka boodha bakka jiranitti nama isaaniitti iyyachuudha. Erga rakkinni isaan irraa geenna warroon akka kiyya cinqamtan obboleewwan qabaatanii as dhufnaadhaaf warra isin rakkisan na gorsa adaraa keessan akka biyyaan baane yoo dandeessan illee waan qabdaniin achitti haa hojjetataniiti qarqaaraa
እና dhugaa rabbiiti anafa baay'ee na cinqu jechuudha hin dhufnaa si bira dhufnaa yoo ati didde immoo kun akkuma baharan dhufan kanallee akkasitti dhufnaa naan jedhanii bakka samoona tokkoffaa na cinqanii maazariitti dawwaladhe maazariidhaan irraa dhowwi jedheeni akkasitti narraa ta'anii siniin jedhaa እና ወሮን ቻይናል kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha